السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتك كينيا كم يفتون على أكما بيكمو محاضران ويا بري بالمني يلا نتندبر يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكون بكم كوني بوتا كدات. بوتا كدات كينيا نوتي باتي. باقي كوني kopi kenya tidak boleh ke Europe jadi kan udah amat itu walaupun kopi bahasa saya juga kopame udah gotota kopi ini kopi barang jal kabam ne bahasa saya dia full kopame bakka tidak kenya boleh itu Europe jadi bakki kuni mo bakka amana wayi itu nu berajira amana nu berajira mo aku mau bekamu amat itu rejolene simo rabar resaturan itu kata pejone guddan jolene rabar resaturan ini olma yookanis immoo jireenya daa'imman bakka abaqaala namni sanyii itti facaafatu oomishuudhaaf bakka namni sanyii itti facaafatee guddifatu bakka waan egeree keessatti guddifatu biqila borii keessatti qopheessuudhaaf kan qophaa'e amaanattii kana immoo rabbi rahmataa godhuu fi ababbaatu natti kenne yoollee hamma fedhe namni keenya yeroo bonaa ta'e illee yeroon kun yeroo bonaa uummanni keenya waa asiifachi qaqqabatu illee yoo ta'e bakkatti boru ilmaan ofii guddifatu irraa akka inni na hinaafneen amaanaadhaan madha lammaffaa immoo muhaadaraan faawundeeshinii abbaan cidhaa isaanii Abiib jedhamu kunoo jara kanaaf abbootii cidhaati harreefinni bakka aggaaroo jirra salaamu alaikum abbootiin cidhaa jira kana Habis ada orang. Asitti dhaamsine dhaammachuu barbaadu muhaadaraan Sheek Adam Tuulaa kana booddeedha kan inni baallamame. Guyyaa 20 maaliif iyyee muhaadaraa kan faawundeeshinii Sheek Adam Tuulaatiin walirra buufame baharraa utoo sagantaa guddaan si eeggataa jira naan jechuu keessan sirriidha. Na eeggachuu isaa ani garuu guyyaa 3 dura kan hin dhaga'e. Isa kana immoo baatii 3 dura kan hin waamame. Haqqiin immoo guutamuudhaaf dirqama warri nama waame waan itti nama waame sana qofatu hin ta'in dirqama warra waameetiyyuu haqa nurraa qaba. Kanaaf muhaadaraa guyyaa borii kan Sheek Adam Tuulaa warri isinii mirgaa'e isa sanas harkii uummata keenyaa bal'aadha. Baay'inas akkuma kana qabnu akka baay'annee walitti fayyadachuutu silaa beekne hammummaan dhaqe sinuutu bu'aa buuse waa hedduu nu gargaara jennee yaanna. Muhaadaraan guyyaa borii godhamu tokko kan aggaarooti tokko kan Sheek Adam Tuulaati faawundeeshiniin isaanii qophaa'uun isaa murteeffamuun isaa ammallee guyyaa 20 fi wayii keessa jira erga murtaa'e baallamni isaa jechuudha erga akkatti deengade guyyaa 3 duranatti manetti inni kun immoo erga murteeffamee guyyaan baallamni qabame baatii 3 wal biraa qabna sababa amaanaa kana eeganatti kaatanii kaanii akhiramuutiin dheeratee guyyaan isaa yeroo har'aa nu jalaa ga'e. Dheeratee eega ga'e immoo abadan amanaan suni bakkuma ga'a biiznillaahi ta'aalaa yoo rabbi jedhe wanni isin beekuu qabdanu hawaasumti naannoo kana bakka ilmaan keenya gara fuulduraatti itti guddifatanu madaarisa bakka ijoolleen itti afaan barattee baatu hawaasa isin bakkeetti agartanu kana hunda saayyuu masjiiduma muka jalaatu as kenne masjiidni muka jalaa moo eegaa harkis kenne immoo guddifachuun kan dhaloota hadhaa ka'a namni waan qabaa'u darbate sodaataa miti. Waan qabdanuuni boru magaalaa aggaaroo warri naannoo kana limmuus hin dhagaha guumaanis hin dhagaha abbaa rabbiin waa si biraa qabu abbaa rabbiin kennuu sii kenne namni hundi qabaateef hin kennu furdateef hunnaan qabaatu gabaabbateef qaqqabuun nabu dheerateefis hin qaqqabu qabaateefis immoo hin kennatu namni ciiseedhaafis immoo hirribni hundaan qabu nama ciise hunda hirribni hin qabu ciise nama dhaggeeffata warra ciise dhaggeeffatu sanatti illee ni manna keessatti
maaliif jennaani waan warra ciisee nama dhaggeeffatu dhabee seenu sana akka jarri birmannaa kana sheeris waliin godhaati muhaadaraan guyyaa borii sanbata guddaa borii irratti walirra bu'e kuni muhaadaraan inni kun muhaadaraa baatii 3 duraati muhaadaraa osoo babbaan lubbuudhaan jiranuti muhaadaraan inni kan Sheekh Adam Tuulaa Faawundeeshiniin uyyuuf hundaa'uun isaa baatii tokkoo fi wayi waamichi moo'ee gana dhaqqabe ana guyyaa 3 sagantaan ka'amu haadha ga'u malee sagantaan wayii ka'amu faawundeeshiniin akka gaariitti qindaa'u faawundeeshiniin bifa afaan bal'ifateen bifa Itoophiyaa keessatti ulamoota jajjabaa biyyattiin kun qabdu Itoophiyaan guutuun qabdu kaabaa hamma kibbaatti kibbaa hamma kaabaatti bahaa hamma dhiyaatti qabdu faawundeeshinii guddaatu lafa kaa'ame kan Hasanan Jaamoo of keessaa qabdu kan Haji Zeenuu of keessaa qabdu Haji Zeenuu Kwaasmeedaa faawundeeshinii namoota Qaxbaaree of keessaa qabdu faawundeeshinii namoota gurguddaa of keessaa qabdu ta'uu wajjiniin yeroo gabaabaa keessatti qabame qabaa kan ammoo gandi kun ababbaa wajjiniin baatii 3 dura nawaamuun jira kanatu faawundeeshinii boriirraa akkan hin dhayne waamicha kanatu dursee akkan hin dhayne nu godhe jechuudha kan akka nu battanu isin gaafachaa egaa maayyii irratti wanni dhaammadhu hawaasa kabajamoo mirgi ummata islaamaa waggoottan yeroo dheeraadhaaf gaafatamaa ture bara lamman sadan darbe keessa mirgi ummata islaamaa mirga nuu deebi'ee gurguddaa isaa akkuma qabnu mirgi nuu deebi'ee gurguddaa isaa keessa baankiin dhalarraa bilisaa hayyamaa argatee magaalaa biyyattii keenya kana keessatti hayyamaa argachuun isaa baruma dhiyeenyaa kana akkuma isin beektan waggaa 3 as akkuma kana immoo isin qubanuu qabdanu waajjirri dhimma gumii islaamaa of danda'ee ofirra dhaabbatee bu'uureffamuun isaa akkuma isin beektan waggaa darbe kana reef hayyamaa argatee of danda'eeti duraan warri kanaan dura duddubbee dhaabbatee akkuma isin beektan namuus beeku kan ammoo ragaa wajjiniin isinitti himna warri kanaan dura duddubbee dhaabbatee akka majlisni islaamaa hayyamaa argatee filmaata qopheeffatee akka inni as hin dhufne warri kanaan dura eenyutu duddubbee dhaabbataa jira yoo jettani nurra warra dabballoota aktivistoota amantii biraa keessa jiran dabballoota hin jedhu hundaa miti immoo dabballoota sana akka waan dhibeeti jaratoo irratti ilaalate nu majlisa filachuu keenyaan jaratoo irratti boo'e jaratoo irratti gubate jaratoo irra itti maraate sana keessa immoo waa lamatu jira maal jedhanii gaafa sheehajjiin filamanu sheehajjii jechuu baqa muftiin jijjiiramuu jechuu baqa oromootu filameedhaaf hedduu itti ilaalatan hedduu itti gubatanii jala sararaa kana ofitti himaa ammas ta'u eega filame iyyii waa tokko yookaan dandeettii miidiyaatti fayyadamu waa tokko nu gochuu hin danda'u ammas wanni nuti akka sochii amma jiru mootummaa galateeffannuun gaafiin ummata amantiiwwan biraa deebi'aa jiraachuu argaa jirra akkuma isin beektan gaafiin jaraa gaafii afaan keenyaan amantii keenya gaggeeffannaa kun silaa kadhatamuu hin qabu ayyamuu yoo barbaachisuu hin qabu ture laakiin qabaa adda addaatiin waan jiruuf yeroo ammaa kana keessa sochiin maqaa mormii amantiiwwan ayyama argachuutiin naannoo keenya keessatti jeequmsi uumamaa jiru uumamuudhaaf qophaa'amu kun hawaasni keenya dammaqee akka inni yeroo ammaa kana keessa ummata mirga argatee manneen bataskaanaa manneen adda addaa ofii tolfatu hawaasni keenya keessattuu naannoon Oromiyaa jeequmsaaf yeroo hin qabnu akka kun immoo jala sararamee nuu beekamu jechuudha. Kanaaf ummata afaan keenyaan amantaa isaa gaggeeffachuudhaaf hayyaama argatee kanaan hani an jennaan baga gammaddanii ulfaadhaa nuti isinii wajjiniin jirraa jechuun amaanaa keenya ta'a ulfaadhaa.